Jimaan qabeenya Oromooti. Jimaan diamondii Oromooti. Jimaan warqii Oromooti. Mootummaan harka isaa jimaa irraa kaasuu qaba. Jimaan jiruu fi jireenya ummata Harargeeti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan akkam nagaa jirtu. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara channel Mehadii Tube kana dhuftan hundi keessan channel kana subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isinin jenna. Akkuma beekamu gaa waggaa lamaan kana keessa Jimaan baha Oromiyaa Jimaan baha Oromiyaa akka Itoophiyaa qofa osoo hin taane akka addunyaatti barbaadama. Maaliif? Warqiidha, daayimandiidha jechuudha. Jimaan akkasii addunyuma kanarraayyuu hin jiru. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa ofiisaatiin daldala jimaa kana keessa erga galee yeroo baay'eedhaaf jimaa kana keessatti wantoota adda addaa gatii duraan hin dhageenye hunda dhagayaa jira jechuudha. Maaliif? Mootummaan akkuma harka isaa simintoo keessa galfatee simintoo duraan 700 600 turte haga gara 2000 geessisan jimaa keenya ammoo daldala ofiisaatiif harka keessa galfatee meeqa godhe kiiloo isaa gadi buusee jechuudha. Akkuma beekamu gaa qotee bulaan jimaa kana waggaa guutuu itti laffeeti yeroo lama karraa oomishatu. Akkasuma ammoo namoonni baay'een kutaawwan Oromiyaa keessa jiran jimaan akkana jedhanii yeroo baay'ee jibba jimaa lallabu malee isaanii waa'ee jimaa gaarii dubbatu hin argine. Oromoo Harargee biratti garuu jimaan akka ummanni kutaa biraa jiru sanii miti. Namoota baay'ee argina, aktivistoota baay'ee taajjabaa jirra, miidiyaawwan baay'ee taajjabaa jirra, paartiilee baay'ee taajjabaa jirra. Jimaa kana ammoo ummata keenya jaalatanii jimaa keenya jibbuunis hin ta'u. Jaalattan Harargee qabeenya isii guutuu wajjin jaaladhu. Yoo jibbitees qabeenyuma isiitti waliin jibbi malee ummata isaanii jaalachaa, maallaqa isaanii jaalachaa, jimaa isaanii hin jibbin. Aktiivistii kamtu gadi bahee waa'ee ummata Harargee dubbate. Garuu ammoo gaafa sadaqaan geesse tokkoffaa irratti paartiilee Oromoo warri amma jiran kun hundinuu ummata keenya kan biyya alaa jiraniif kan biyya keessa jiranis deemaniiti gibira irraa guurratanii jechuudha. Mootummaanis paartileen hundinuu garuu ammoo gaafa qabeenyi isaanii tuqamu, gaafa maddi galii wanti isaan galii irraa argatan sun tuqamu namni tokkolleen gadi bahee waa'ee saniitu hin dubbatu jechuudha. Namoonni tokko jimaan baala akkasiiti, jimaan akkasii jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf jimaan yeroo mootummaan keessan galisan kiiloon takkitti meeqa gurguramaa ture hundi keessanuu ni beeytanii jechuudha. Baala ta'us garuu ummata Harargee biratti dilluu gaalaati. Ummata Harargee biratti daayimandiidha. Ummata Harargee biratti jimaan warqiidha jechuudha. By the way, waa'ee jimaa kanarratti mootummaan waan kana hin dhaabu taanaan ummanni keenya karaan tokkittiin akka gaafa fincila diddaa gabrummaa san daran gadi bahee ummanni keenya falmata. Mootummaan yeroo ammaan tanaa ummanni keenya akka waliif hin galle, akka sagalee waliif hin taaneef diiyaasporaatu keenya keessaa namoota tokko bitee yeroo ammaan tanaa ummata kana gosummaadhaan, gandummaadhaan wal ficcisiisaa jira jechuudha. Yeroo mootummaan akkana godhu kana waggaa lamaan kana keessatti maal tokko hojjetamaa turu hunda ni beeynaa jechuudha. Namoota keenya warra garaa irraa hin hafne bitateet akka isaan gandummaa facaasan, akka isaan gosummaa facaasan, akka isaan aanaa facaasan godhaatiin hin jira. Harargeen duraan biyya jaalalaa jee yeroo ammaan tanaa maal taate? Ganda jibbannaa, ganda gosummaa taate jechuudha. Garuu mootummaa yeroo kana keessa maal fayyadamaa jira? Qabeenya isaanii, daayimandii isaanii akka inni godhaa jiru argaa jirtanii jechuudha. Argaa jirtan kaakun olaal. Jimaan amma dhorgamee biyya takkallee akkan deemne godhamaa jiru kun jimaa Harargee qofa. Jimaan Harargee arraan tana Adaamaa seenaan jiru. Jimaan Harargee arraan tana Finfinnee dhufee gurguramaa hin jiru. Jimaan Harargee arraan tana Itoophiyaa keessaa Oromiyaa keessaa socho'aa jiru jechuudha. Garuu jimaan naannoo biraa yoo fudhatte nagiyaan Finfinnee dhufee Finfinneetti gurguramaa jira. Nagiyaan biyya barbaade deemee gurguramaa jira jechuudha. Kanaaf jimaan ummata Harargeetiif dhimma lubbuun jiraachuu fi du'uuti. Ummata kana mee akkam godhuu deemtan? Arra callistanii gaafa ummanni kun gadi bahaa sagalee nuuf ta'a isin hin jiru. Yoo sagalee hin taaneef gaafa ummanni kun dhume akkuma aadaa keessanii boqqolloo ruuza daqiiqaa kiisii tokko qabatanii dhayxanii suuraattiin kaatanii galtanii booda ummata sanuu namni yaadatu jiru. Mee maal godhuuf deemtan? Jimaa ummanni kun yoo akkam xiqqaate waggaa 20 waggaa 30tti laffeeti kan asiin geete jechuudha. Qabeenya isaanii kana ganaa buqqisanii lafa irra waan biraa dhaabanii
moo akkam isinifaa godhan mootummaanoo ummata kana diinagdee isaa waan irraa argatan ni beek faayidaa jimaa ammoo namni baruu barbaadan deemaa magaalaa Awwadaay dhaqaa laala magaalaan Awwadaay akka Itoophiyaatti magaalaa sa'aatii 24 hojjettu keessaa Itoophiyaa keessa mee magaalaa tamtu sa'aatii 24 dalaga sa'aatii 24 magaalaan dalaga tan jaamee nam tokkochin dubbadhu galiin arra Awwadaay irra argamaa jiru Finfinnee irra argamaa hin jiru jechuudha waa'ee jimaa kana irratti ummanni keenya garuu namoonni tokko faayidaa jimaatu hin beekan faayidaa jimaa maalitti beekti silaa beekti arra yeroo ummanni kan kee akkanatti rakkachaa jiru kana gadi baatee sagalee taataaf jimaan sitti baala ta'us baala re'ee sitti ta'us garuu immoo ummata Harargee biratti diamondii warqiidha kanaaf ummata kanaaf gadi bahi sagalee ta'e gaafa kadhaa qofa gaafa maallaqa irraa buttu qofa ummata kana jala deemtee wannan godhin qabeenyi isaanii gaafa irraa tuqamus gadi bahi ummanni Harargee takka aangoonaaf kennaa isin jee isin jala deemeen beeku mootummaa isaa ta'u paartiilee mormituu isaa ta'u abbaa barbaadde jalaa jechuudha ummanni kun dantaan qabu maaliif jireenya hunda bareera isin dura waggaa meeqa dammaqe waggaa meeqa waan aangoon taates baree waan ummanni Oromoo isaanitti yaadus baree waa hunda adda baafateet jibbee isinumaayuu dhiise jibbeeti isiniif dhiise jibbee hayyuun Oromoo Harargee tokko yoo gadi bahe qaate aangoo sanirraa fudhachuudhaaf jechuun hundi keessan gurri jettanii jala yaatan yoo hayyuun Harargee tokko xiqqollee ol bahe qaate mataa keessa dhoyitanii waama wanna gootan gaduma isa deebistanii jechuudha kanaaf ummata Harargee kanaaf gadi bahaa sagalee tahaa paartiileen Oromoo aktivistoonni Oromoo gaafa ummanni kun waa ta'e gadi baatanii kadhachuu osoo hin taane arra osoo qabeenyi isaanii lafatti jala badaa jiru gadi baha sagalee taaf nuti jimaa gurguranneeti barumsa kabaran jimaa gurguranneeti ka waan barbaanne hojjetachaa turre jechuudha gaafa biyya jiru arrallee maatiin kee jimaa gurguratanii jiraataa jiru anuma mataa kiyyaa nama biraadis yoo kam xiqqaate abbaan kee jimaa hudduu 500 ol qaba nama biraati miti anuma jechuudha la kanaaf ummanni keenya kun keessattuu waggaa lamaan kana wanti isaanirratti hojjetame waan kana sani ja'amu miti keessattuu karoomni hin jirre ka ummanni kun jimaatti laffe'ee guddisee achiin gahe mootummaa maal godhaa jira daldala tokko shaniin galmaa maaliin galmaa jimaan haganaa akkasi jimaa duraan qarshii 2,000 3,000 4,000 gurguratan arra garuu qarshii 200 300 gurguratan qarshii 200 300 arra maal namaa bitti isinuni beeytan kaafee Hussein xibsii takkitti ni nyaattu arra qarshii 200 300 jimaan sun ammoo gaafa biyya alaa deeme meeqatti gurguramu mootummaan dantaa isaatiif jecha kana hojjechaa jira jechuudha jimaan baha Oromiyaa akka lafuma sanirraayyuu ummanni jibbee jimaa san buqqisu godhaa jira eenyuyyuu akka sagalee nuuf tahaa jiru argaa jirra nuti eenyuyyuu ammoo akkanatti kolfaa jiru argaa jirra maaliif qabxii isiniif qabachaa deemnaa jechuudha jimaan keenya warqiidha nuuf isinitti baala re'ee ta'us nu biratti garuu warqiidha nu biratti daayimandiidha nu biratti jimaan keenya waa hunda namoota akka keessanii kanarra jimaa keenyaatu nuuf caalaayu namoota akka keessanii obboleewwan keenya jennee isin himachuurra jimaan santu irra harka 100 takka jimaan akkasii jimaan akkana waa jimaan beeytanii dhiisaa yoo sitti tole qamay yoo sitti hin tole nammoo ofirraa callisi gadi bahi garuu ummata keetiif sagalee ta'e ummanni sun isin dura dammaquu isaa gaafa isin ol deebitanii raftan gaafa isin ol deebitanii maal gootan jimaa san qameeti waan biyyiitu hin taatu waa hunda jimaa san qameeti akkana ta'e kanaaf yeroo dubbannu waa baay'ee dubbachuu dandeenya isinitti illee dheeressuu danda'a waan ta'eef gadi bahaa ummata Oromoo Harargeetiif sagalee ta'a mootummaanis harka isaa jimaa irraa kaafachuu qaba akkuma simintoo keessaa beesanitti harka isaa keessaa baafachuu qaba jimaa keessaa akkuma beekamu simintoo duraan obboleessa Shimallis Abdiisaatu dalagachaa ture jedhan oppiidiyuma keessaa nama duraan oppiidiyoo keessa ture an obboleessa Shimallis jee deemee simintoo san maqaa isaatiin an obboleessa isaati jee baafachaa ture waraqaas waa hunda waan qabuuf jechuudha namichi sun arra hidhamee jira simintoon xiqqollee taatu gatiin isii gadi buutee jirti wanti jimaarratti yeroo ammaan tana hojjetamaa jirus waanuma akkanaati kanaaf mootummaanis waan kana qoratee namoota waan akkana badii akkana hojjechaa jiran seeratti nuuf dhiheessuu qabaa jechuudha
Kun dhimma lubbuun jiraachuu fi dhimma du'uuti ni beeytanii jechuudha. Uummata Harargee gootummaa isaatis yoo ta'e an isinitti hin himu.